Ati cheateradha. Cheateradha mana kan jaallattu. Maaliif namiidha ani waan dhugaa hojjedha nana maaliif namiidhan siin jedhe. Maaliif? Ana kaadhuma barbaacha dhufne yaada barbaacha dhufne nagar tokko gadi ba'uu bitu. Ani barbaadu naan barreessiin. Barbaadu naan barreessiin miyuutii godhitan. Miyuutii godhi. Si jibbuu danda'an. Yoo si kumna garas taasaanis kumna gara namaan qabu si jibbuu danda'amu rakkanne naadiin karaa keessa. Ishi miyuutii godhi taa'i wacisi bira jira miyuutii godhi taa'i. Kana guddateera silkii yoo lamaan qabaa dhaqeen teekistii keessi ilaala ba'a. Silkii roman qaba asirratti galagashuun hin danda'a. Tiktookiin beektamini garuu asirratti galagasha tiktookii koo. Tiktooki isa kana asirratti galagasha jechuudha. Just give me 1 second. Na eegi wal faaxaa. Hawwi na raggati yooni waa tokko dubbate na raggati. Yoo jinjanaa minamini ta'e jechuudha. Sittan dabarsa. Maali gastii keenya galee beekam naolee Switzerland kan naolee galee beeka garuu naolee iji isaa dheeraadha akka ilaalutti jechuudha iji isaa dheeraadha nama haadha manaa hiikuu barbaadu natti fakkaataan akka ilaaletti jechuudha kanaafan jedhee dhiisan waan an beekuuf an qabaa waa isa anu koomentii majalatin argaa oole haaraa miti guyyaa ta'e tokko nu arrabsitee nu wajjin haasaa taphataa turtee naa dhufuu dide malee gastii jalatti nan beeka. Mana baankii keessa hojjeta dhufe as keessa taa'ee birrii lakkaan turre ni nagarreeti. Amma moo iddoon akka jiru sitti muuni? Mana shiishaa mana caatii keessa taa'ee nutti haasaara. Jira haadha manaasaa gatee inni ammaa kun haadha manaasaa wajjin mana keessa taa'ee nutti haasaa inni waxaxxeen kuni haadha manaa gatee dhufe jechuudha. Mana shiishaa mana caatii keessa taa'ee nutti haasaara. Inni silaallee ada manaasaa bukkeetaa nutti haasaara. Mana caatii mana shiishaa jiru garuu hawwiinis gaafa ani qubna garaan bakka sagaleen hin jirre taa'u nan galchitu beeki. Amma ati naa barreessi tekstii irra keessa naaf haa dhufu. Tekstiin irra keessa naaf haa dhufu naa barreessi. Ammuma moo? Ka waan ati barreessaa turte ni ilaala. Nama meeqatu jira nama meeqa barreesse nama 700 fi argaata kuna nama 700 fi naolee barreessitee taaftaanaan haayitiin miseejii kan jedhu kana keessa nama 700 fi 89 naa barreesse moo 84 naa barreesse nama amma kana keessaatti si baasuu hin danda'ani. Tekstii mana naa barraa'ee jiru. Na barreessiteetta? Na dhaga'i akkam jedha sitti fakkaata. Na dhagaa jirta? Dhagaarraa jalatti dhageessi dubbadhu. Tekstiin ani duroo si barreesse si bira ga'eera. Inni ani lammaffaa fi sadaffaa barreesse immoo Oromoo fi waan naan deebisneef qayyiidhaan taa'ee jira. Kanaaf yoo ati Oromoo aksepti godhu. Somni immoo na biraa birriidhaan hin argamu tona miti. Ati Suuzerlaandiin onnanne maaliif Suuzerlaand itti barreeffatti? Inni seenaa biraa qaba. Guyyaa biraa irratti diskas goones. Ilaale somni nagleen jiru yaa'ulee tokko faltee soba sitti gurguran. Ati garuu jedhe na jenu dhufeeti bara. Si dubbisika. Amma ati isheetti na fakkaattu haadha manaa utuu qabdu. Sheekan namti haadha manaan ka'e. Sheekan utuu haadha manaa qabdu kanatti asirratti baatee sagaxee tiktook irra jirtu wajjin sagadhu. Ati maalidha ati? Hawwi filis dhugaa rabbiin dhaggeeffatu. Ani asirra kan hin seene jalqabarratti maal? Asirra kan seente anaan na jenu dhuftee seente. Naanna argachuu dadhabde. Seentee na jenu dhuftee. Kanatti teekistii karaa keessa naa barreessitu iyyuu na dhaggeeffadhu miyuutii godhisittanii maa booddee bantee na taasifta. Kanatti dhuftee haadha manaa kee dhiiftee qalabatii qubarra kaawwattee anaan na jenu betteeti. Anaan immoo jechuudha du'een argama malee nama haadha manaa qabu hin barbaadu. Siigalee moo siingalee hin barbaadu jechuudha. Siigalee moo siingalee haadha manaa kee wajjin adabadhuu mana kee taa'e malee kanatti dhuftee karaa keessa naa barreessu tokkollee hin jiru. Dhimma dhuunfaa wal biraan qabna naafati. Bakka
Hawwi waattiin jedhi namichi kun haadha manaa qaba. Maalirraa qaba? Naa olee rakkini maalidha? Hawwii jaallatti seen. Mana kana keessa hin ba'uun siin jedha sagateedha. Mana kana keessa gadi hin ba'uu sa'aatii 24. Onna gashi. Dubbata tokko yaa hawwii koy. Ano maalan godha waa'ee sana beeka sittaa isaan jira miyuutii godhe amma ganaan fitaa miyuutii godhe ganaan si fitaa ganaadha miyuutii godhe thank you miyuutii godhe sa'aatii 24 hawwii hababaa natti gadhiisa haadha manaasaatiif geesse haadha hababaa kana laatu ana manaa laata zimmi dheeraa hababaa gannatti gadhiisan talli yoo agartee masukarriif giffiitiin ishee qaba kanaammoo ulfa Naa olee maamma natti hin galtu yeroo kana bakkee namaa hojjette gurbaa baati daarii dhabiti. Ishi maalan godha anoo dubbachuuf carraan argadhu sinuma to'aasaa maalan godha akkamitti yaada kun ibsa. Ataasofte maal godha nunu waasaa jirra waa'ee kee isii Waan tokko taleeffasuuf jira. Isinoo sa'aatii tokko daqiiqaa 10 qabdu anaaf daqiiqaa Dubbaddu naa olee dubbaddu. የእውነት ቁም ነገር namni 340 asirra jira na dhaggeeffadha namni 340 jalqaba irratti na gaafatte maal naan jette dabiliidha moo singiliidha naan dabiliidha fuutee taa'ee eela kunoo qalabajii koo jedhee si argisiise guyyaa ta'ee dhufee ቁም ነገር haasofneen gali kazaan baay'ee dhugaa rabbi dhuguma sitti hubachuudha jalqaba irratti akkattan si jibbuu akkatti na aarsitu nama arrabsitu ከዛ እናንተ ያኩደ ፌን ስክሮል ወደ ደርባይ አቺ ጋር ተቆጥቆሞ እናቲ ለማ ኮርሲቱ ጆለ ድባራና ኮርሲቱ ዝምደን ሲያገፈት አቺን ያን ተቆሰሙ ከሰሉ ፌናን ሲምበሬስ ናዴብ ሱድቲ ጋፈኑ ፌሴኔ ሰነሞ ጆለ ሲብረጀራን ጋፍ ተቆጥቆና ጋፈና ለብታሱ ስላዚ ሰናሰው ጀለ ሰነ ፓብሊክ ይረ ተከነታሰው በርባዲ ከመፋቆች ዘን ናዴብ ሲጀቹዳ ሚሴጅና ይጀልከበረሲ በሬሴ ati dubbistee argitee haa ta'u nagarree haa ta'u zimmi jettee lammaffaa naasii barreessu moo koorobaachuu waan deebisneef qayyiidhaan taa'aafeet sadaffaa seenaan sii barreessu taa'aaf soo ammas sana asirratti kaasu siin barreessaa sa'aatii keessanii fudhu bakka animmoo adaraa seera qoy tasgabbaa'e ergi dhufte tasgabbaa'e ofii dhufte waan ta'eef tasgabbaa'e wanta natti himuu barbaadde ani karaa keessaa jaalallee miti kanan si duukaa mareedu asirratti hawwii kun kee natti hin tolu kana kee sirreessi jedhi natti uummata gidduutti ani barbaadu karaa keessa. Gaariidha kottu amma maal kanatti na gorsituuf yaada keessaa qabdu natti hin gorsa miti dhaggeeffadhu. Gorsa sii kenneera deeggardayyuu gaafa seenee akka kanatti haasa'e guyyaa naannoo sa'aatii 8-9 arraawwan isaatti haasofnee nama narrabsiinii yoo gorsite gorsi guyyaa meeqa koomentii si barreesse isaa seera sana miti amma kanan si taasisu dhimma gara biraati dhimma sana immoo jechuun jinjanaas minaamis miti የእውነት እኔ dhimma maali era mucaariyaa koo jiran taa'ee jira dubara miti ishi dhimma maaliiti lubbu isaaf si gaafachaara sana tabanaa barbaada. Lakki waa'ee nama na jibbuu wajjin dhaabinni dhaabatu na dhaabatu Maaloo daree piroomooshinii biraamaaf jirre na oole piroomooshinii biraa jechuun. Ishi kwame hawwi ati sawwi dhabiti isheen sawwi kuini miti namni asirra jirtanis dhagaa kuni qumna gara gaaffii gara biraa dabaka gaaffii deebii ana bichaan barbaadudha gaaffii sanas hawaasni kun dhaga'uun qabu deebii sanas hawaasni kun dhaga'uun qabu garuu jinjanaa miti dhimma foonii miti bakka. Okay, promoshiniidha hawwi promoshiniin itti fakkaata. TikTok irra Isa mucaan kun immoo ogummaa keessa mucaan kun maraachuu kenni nama keessa. maalan ta'e isin jedha inni si bira jiru maalan ta'e isin jedha natti gargashimee jedha kaameeraa hin ta'a. itti galagashi rakkoon qabu fuulli isaa fokkisaadha nan ilaala rakkoo maalii qabamaa miidiyaa irra hin jiru dukkana keessaa ba'e boleessoo maabiraatii baradhu isin ilaalaati. Hokkisaa mataa gemjii. Wayye dabiliidha moo singiliidha ni kun? Hawwi ani singiliidha nanta. Ana ammoo eranaaf hin taatu anis narrabsusi anaafis hin taatu ani galee. Nama qal'aan jaalattu. Ani nama qal'aa kana biyyaaf illee ba'aadha na dhaggeeffatu. Qal'aan biyyaaf illee ba'aadhaati. Qal'aan jaalladha. Ati mana ispoortii nattu. Ati mana ispoortii nattu. Moo ispoortii hawwii? Qalloo keessi migira